hiriyummaa maalisiif hiriyummaa gara kamiin dhiiras ta'e ka shamarras ta'e hiriyummaa jechuun maalidha siif gaawwanni kam qaba bakka akkamiis keessa keetiittiin qaba itti aanuudhaan immoo yeroo ibsitu akkamittiin ibsita hiriyummaa hiriyyaa kan kee kan dhiiraa ta'aa si galee ani hiriyyaa gawdugaa jechaadha hiriyyaa beekoo kan sun ta'in yookaan hiriyyaa maanuwwan inni isaa ana kiyyaa takka obboleessaa caalaatti hiriyummaa jajjabeessuu danda'u maaliifi obboleessaan kee waan baay'ee wajjin haasoftu wal saalfattaa garuu hiriyyaan kee wajjin waan baay'ee haasoftaa mistirii baay'ee wajjin haasoftaa ana hiriyyaan jaalchaan bakka akkamsiin jedhu akka obboleessa kiyyaati garuu maal ta'e siif ibsa akka siif hin qabu hiriyummaa jechaadha ni ulfaata na akkamitti akka ibsu jechaadha hiriyummaa jechaadha hiriyummaan dhugaa yookaan dhugumas keessa jiraatu hiriyummaa xixiqqoo taa'aadha laaltee bardhiisu kanaan ta'e hiriyummaan dhugaa yookas keessa jiraatu akkaataa ibsitu hin qabu so akkamii akka ibsu yoo isin jedha akkuma obboleessaa ta'e obboleessa ofii ma jaalatanii hiriyyaallee akkuma sanniin jaaladhaa jiru baay'atanii hiriyummaa karaa itti ibsu dhiiras ta'e durbas ta'e hiriyummaa naa hiriyummaadha. Hunduu karaa ofiin qaba akkaataa itti ibsu qaba anis ni qaba hundi keenyayyuu gara nu ulfaata hiriyummaa ibsu baasteetiin waan akkana baastuu miti hiriyummaa waan keessa hankee jiru jechaadha maaliifuu yeroo gaddaatti keessa bira dhaabatu hiriyummaadha sa'aatii faamilii keessa bira jaalala gammachuu walgarsi dhaabatu hiriyummaadha soo saniifuu nama akkana sii godhe si akkamitti ibsitame hiriyummaan dhugaan jira itti yaada biyya Jarmanii keessa jechuun biyyaan baala. Ana gammaatti hiriyoota irratti waan baran argu. Waan badaa arguu fi hiriyummaa dhugaa onnee hiriyummaa dhugaa san anaaf hiriyummaan hiriyoon ta'e hundayyuu jechaadha ana hiriyummaa dhugaati. Haqa qanii waan gootu itti jechaadha. Qanii waan gootu sana garuu ana hiriyummaa dhugaati. Walli ol bonaan bare walii isaa haasawaa fixachaatiin malee wanna haasameef tamu fi wanna haasameef tamu san haasawaatiin fixa akka lamu wanna sanan goone ani chan kara hiyan hiriyoota hundi keessanuu baay'ee jaaladha kama dhugaa anis baay'ee sin jaaladha so akkamitti akka ibsu hin qabu dhugaa jette hiriyummaan ulfaata ibsuudhaaf as keessa qofa hiriyummaa wanta agarsiistu malee wanta haasawaatii namaaf ibsitu miti dalagaa kan keetti hiriyummaan kee ibsa gaafin kun aanarraa miti kan dhufe namatti si gaafate ni nagaafatan sinif deebi'ee jira riidin ibsuus hanga dadhabu tokkoon gahe hiriyummaa maal ta'e akka ta'e galatoomaa hiriyummaa akkana ibsuu dandeetti. Galata galanni keenya bilisummaa ta'u. Di anaafsi sifaataa san zibsiin bara kuma torba wal baranne san dura ijaan wal beena malee akkana walitti dhufeenya hin qabnu. Filmii gumaa jaalalaa jedhu irratti dammoo walitti dhufeenyi keenya bareeda ta'a jabaataa dhufee bareeda ta'a dhufee akkamiin ilaaltamee yeroo keenya san gumaa jaalalaa waa'ee filmii sanii soo wanti siif deebi'ee jira kuni gaarii ture kuni badaa ture kana sirreessaa kana hin sirreessinaa karkiyyaa waan baay'eetu naaf dhufaa ture wanti gaariinis wanti nama jibbisiisus gara kan keetiin akkam ture. Yani filmii gumaa jaalalaa sana jira. Injin betan wan baik kes tarre ibu nak polisi mi on ko dugen de ibu at isin ya nafsate mi shi so thane tin kawani rani kara polisi ban no ka bo bar fane ke za wano fi no kawani cha wai ta wai rate cha yoro bare da sini ada yoro suna naf yoro awwalati video fani no tonjon kamera funuro tara bone yoro la mafakiya guma jalla ko jene cha video la mo mi ko jene chora guma jalla jene wanti barenya akkuma jiru wanni badaaleen jira maaliifi namni tokko namni hin dungore hin jiru filmi kamii keessattuu dungoroo hin agarta namni karaatti haala saniin jechaadha nutis wanna bareedaa hojjennee jirra ammoo filmi sun keenya akka awwaalaati ani garuu akka hojjennetti jechaadha bareeda hojjennetti ni ibsa filmi sun jechaadha yoo ibsina jette maaliifi filmi keenya yeroo akka awwaalaati dhugaa jette baranneeti miti
mana kuusaa seennee fedhii qabaachuu fi miti yoo qabeetu fiilmii sana jechaadha. Even scriptii akkamitti akka dhufaa ta'e jechaadha warri fiilmii sana hojjetee hin beekaa. Suwaanaasa. Kanaafuu jechaadha kama dhugaa jechaadha of dinqisiifadha. Fiilmii sana akkasii hojjenneetiin achiin gahuu kennaa fi fiilmii kenna ta'uu kenna baay'ee dinqisiifadha. Akkuma komentiin balaan kan dhufe yaani kara keera jechaadha afaan keessan qulqulleessaadha. Akkuma ture fayyadaa jechaadha. Afaan Oromoo dirqama afaan Oromoo qulqullaa'uu qaba. Garuu haala nama tokko qulqulleeffachuu deema. So saniifuu sunii feelaa kenna afaan Oromoo. Dhugaa dubbachuudhaaf yookaan fiilmii daleenyu wanta afaan Oromoo qulqullina haasawni nuti fakkaatan ture. Yeroo fiilmiin dhummatee maal jedhamee hundi keenya walitti mana keetti walitti dhufnee gaafa ilaallu afaan Amaariffaa wal keessa walqixxeennaan sanii. Naanis yaadni naa dhufaa ture kanuma afaan wal keessa maktanii musliimaatiin haala uffannaa kiyyarraayi wanta tokko waan baay'eedhaani. Sunis normaalaa fi gaafi nanaaf dhufee deebiinis okay. Garuu eenyu akka gadhiisee YouTube eenyu akka jiru ka wanti nu beenu tokko hin jiru amma waa'ee fiilmii sanii wanna beeku tokko illee hin jiru. Yeroo tokko saadii ture. Booda saadiin donka gadhiisee namni baay'een ilaallee fi nama biraattu jira eenyu YouTube eenyu akka ta'e hin beeku. Kana rakkoon kee nama beektaa? YouTube sanii karaa kuma nama kuma dhibbaaf oltu laaleef natti fakkaataa boo akkasuma karaa nama oolsan karaa kuma nama dhibba lamaati amma dhibba shan kuma dhibba jaha seenuu lolu keenya irratti yeroo oolsan subscribe kan dalee dhiqqaa ture kan kooppiitiin qabna so sanii garuu akkasittuu karaa nama kuma afurtama kuma shantamaa laalanii ture jechaadha fiilmii isaa garuu wanni nama aarsu jechaadha nama keenya irraa jechaadha wal guddisuun beeku akkuma beeku kana jechaadha. Video tokko yoo nama hojjetu itti ifaajee akkasitti itti ifaajee hojjeta daawwattee Facebook irra argita daawwattee YouTube biraa irratti argita garuu ka YouTube san copyright arguudhaan YouTube isaa wani godhuu hin dandeetta ka Facebook irratti sanoo akkam goota so rakkinni keenya karaa rakkina yoo dubbadhu Oromoo rakkina guddaan qabdi jedhee yaada maaliif wal guddisuu waan jedhamu tokko nu kan ambaan ilaallaa sheera hin goonu waliin guddisnu hin guddisnaa kan namaa kenna garuu waliin guddisnu kan kee amma riidiyanii subscribe maybe hin goonis ni ta'a maaltu beeka ni ilaalla seenee jechuudha subscribe siif godhee akka ati guddattu keessaanis ta'ee komentii irrattis ta'ee yaada siif kennuudhaan kan dalai kana sirriidha arrabi nurraa hoo haffee wanta gaarii akka nu dalainuuf ni cinaa dhaabattanii riidii cinaa dhaabattanii boriif mucaan kun maaltu beeka bakka guddaan gahaa ta'a namni beeku jedhee fiilma afaan Oromoo hoo laaltee amma yeroo ammaa kana biyya keenya keessatti baay'ee bu'aadha namni ilaalu baay'een hin jiru ijoollee Oromoo taate maaliif akkas ta'a akka Oromoon bichaa warri afaan Oromoo beeku bichaa osoo hin ta'in namni afaan Oromoo beenes akka hin jaalatee ilaaluutti godhamee silaa dalagamee kun yaada kiyya karaa fiilmiidhaanii sirboon kun hundumni dhageeffatan jedhee yaada qaba. Itti aanuudhaan fuulduraafis guruppiidhaan amma wajjaan baanee jira hundi keenya anis jiruu kiyyaa hundi keenya jiruu keenya maal jettamee guruppii kana kottaa walitti adeemnu jettamoo hundi keenya karaa keenya qabannee akkuma amma irra jiru kanatti adeemnu jettamoo yaada qabdoo jiraate jiraafis warra silaaluuf warra dabarsuu barbaade. Ani wallahi karaa kiyyaa waan jedhu caala guruppii san soolii deegnee malee hojjenne. Ani baay'ee sanadha. Maaliif ni qabuun si kenna chiraayi. Mati kennuu jechaadha. Otoo wanna kana kan kaase saadiidha. Saadii art. Isin martuu yoo beetanii walii hojjetaa ture YouTube isaas saadii artedha. Amma time to biyedha. So wanni biyya abbaa kun si galee martuu karaa ofii qabu. Wantoonni adda addaa guruppii keessatti hin gamamanii yoo haadha yoo taasise tolaan haadhaan tolu akkas taatee guruppiin kun wajjaan diigamee jiraannu jechaadha. Achi ni dhaabnee sa'a tokko of hin dhaabne. Achi booda natti adduma kiyya achi itti jammaree. Ani waan fedhii kana waan qabuuf nu keessaa eegas namni jammaree ana. Dhugaa dubbachuuf anis haala jiru ta'eetiin badii malee fedhii qabu hin beekaan si galee. So walitti niin dhufas guyyaa. Amma walitti deebina. Niin deebina. Niin dhufa. Isa guruppi isa walitti deebi'an baay'ee sanidha. Achi booda ofumaa kiyya abbaaf ilma tokko jammaree. Achi booda firoo argee. Karena namanya cara firoo galateeffachuu barbaada. Wallahi kama dhugaa namni ani galateeffachuu barbaadu keessaadha firoo. Kama dhugaa jecha bakka onni irraan wajjin hojjetee. Firoo maqaa isaa guutuu. Firaa'ol jechaadha. Firaa'ol Muhammad yookaan firoodhaaf eegalee jechaadha. Kan mucaa eeran walii hojjetu san qanii barayyuu.
So isa galateeffatu barbaada. Kama dhugaa galateeffatu ni barbaada. Maaliif sa'aatii qorratti jira sana jedhi aadaan baasaa inni baasatee karaa ta'uu nu ta'u jechaadha. Hojjennee waliin as geenne bakka kana jechaadha. Hanga maali walumaan jirra. So namni galateeffachuu barbaadu keessa isa guruppii sun marti keessan keenya yoo deebi'ee hojjenne immoo martuu waan sammuun isaa sanitti viidiyoo baay'ee keessa bilchaaneera si galee marti keenya jechaadha. Filmii maal sana jiru sadarkaa tokkoffaa ta'uu jechaadha. Hojjechuun dandeenye. Isu waliin deebinee jechaadha. Hin danda'amu maaliif waan naan fedhii bichaadha. So guruppii keenya sun isu waliin deebi'e. Garuu namni gaarii karaa keessa taa'atanii hojjaa babbaheera guruppiin. Isu waliin deebinee baay'ee sun jedhama. Saadii qofa Jarmanii keessa hin jiru natti fakkaata. Saadii kennaa siyaanii jirraa nuuf deebi'ii siin jennaa kalmaan. Saadii hin ta'u kana Jarmanii keessa jechaadha. Biyya kennaa yoo ta'u baay'ee iccitiin asumaan ba'aa jira. Hayyee yeroo itti aan maal yaada akkamii qabda amma fiilmii dalaguu yaada qabdamoo taphootuma amma haala gaggabaabaa kanaan itti fuftamoo mee karaa kamiin siyaa'een waan gaarii mee maalirra jirta fuulduraafis maal yaadda? Yeroo kanaan beekan yeroo gorra fiilmii akka sadii qaba fiilmii guddaa jala fiilmii baqattummaa irratti fi isoo hojjannee baay'ee garuu asitti amma fiilmii tokko in jamaranii yaada qabnaa namarti kenna yoo jira. Jechaan fiilmii YouTube galeessa musanteen fiilmii eebbaaf agahu. Baay'ee hojjannee irraa fi YouTube irratti bichaa galeessa ni taatu. Eebbaaf achi geennee waan hojjannee irratti caala namatti haamlee sooramaadha. Fakkeenyaaf biyyoota garaagaraa irratti deemanii eebbisiisuudha. Haga biyya keessatti Oromiyaa guutuu keessa eebbisiisuudha. Yaani kiyya kana Rabbiin nu haa laaffisu. Jalqabdammoo ganaa jalqabaaf. Amma jalqabu sababa qorra kanaatiif malee caala iskiriptiin qaba. Nama maraafuu qoodee achi booda martiyyuu isin marti keessanuu garuu wanii fiilmii kun dhumate caala biyya jirtammaa keessa akka dhuftanii ilaaltan jechuudha. Hayiriidii kennaa gaafitti aanutti darbu kiyyaan dura akka fuuldura fiilmii bakka guddaa ga'u dalaguu akka barbaaddu kanaanis hiriyoota santiin kan duraan koottaa waliin daleynaa bakka jirtanii jechaanii jirta. Galatoomii anis oo danda'e itti makama. Fuulduraas waan gaarii dalagaan jedhe abdii qaba mucaa sammuu qabu hundi keessanii duuba dhaabadhaa. Fiilmis dalaguudhaaf yaadan qaba. Yaada kennaa fi akka inni bakka guddaa gahu aartii Oromoos akka bakka guddaa inni gahu akka geessistu abdiin qaba. Gaafitti aanti dabarraa hanga ammaa viidiyoo meeqan daleede? Jechaan si waliin wala viidiyoo meeqa jennee raasha? Afur. Si waliin afur bichaa? Afur. Nine. Viidiyoo waa jenne. Oligala video aja nih, sadis ini cara karena video mereka aja. Baik aja nih. Baik dalainya kan anak sirat dalainya video sedih aku rotai. Ya. Aci bodoh sunni ada teh. Itu ya awani video ibarat kopi. Karena ibarat kopi sentang kesentaan pak. Video ibarat kesentaan mana ke saya cara. Karena mah tuh di kamera action ya mau marah wajah hati ini cara. Kalau video filmi karena ibarat drama itu kau harapan gitu deh ada video orang tak kesel merasa harapan apa ya lah so tadi follow wali kalau cara agak itu bi era wajib sih mereka waktu kau view asyik kalau video apa kurang sendiri aku saja dari ada video baik video baik fakat juga video yang kisah video nemi baik nala lejer itu video kan kami nanti belajar biar mau gafi debi lah gafi debi nanti lah gafi debi otak karena tadi ini bakal umat orang mati banyak tuh lalu selalu lalu kan gua iraca sainle awal ale cara sama le filmi kau channel wakara kau channel tu kerja ya apa hunda mau kerja ini saya dengan era video wala wakara kau channel cara so saya ini garu view apa yang mesti kali view rumah kena berita kau jadi enak gitu karena itu kofa ka
nama moraal isaa gad deebisu yookaan fedhii isaa gad deebisu akka ijoolleen daftee yuutuubaraan ta'anii akka ijoolleen waan haaraa qabattee hin dhiyaanne ilaallamee godhamu viidiyoon 70 tarbii namni viidiyoon 70 ta'u akka hojjettutti hin argattu ijoolleen baay'ee yuutuubara jalmarti turte garuu namni ilaalu sababa saniif moraaleen waan tokko yoo moraaleen si cabe yookaan immoo namni yoo sana daawatin yoo si waan hin ta'e moraaleen baay'ee nama bu'aa nam tokko haa hojjetu malee chaalachi booda akka nama biraan goof waan beekee tararaan sa'aatiin kee tara qusatee eegitu goota kaamera qorra isoo jedhu waraabda garuu namni biyyi xiqqoo si ilaalu cimatti ammistaa caafootii si yeroo mul'atu ta'ee fedhiin kee gadi bu'aatiin dhufaa akka namni aartii karaa afaan amaariffaatiin hojjetu nama gosa maaliif jaallu agartu Sidaa video ibbaa fi diidama gadhiifadhee anu ibbaa fi diidama akkas hin taane akka gadhiisi subscribe tu mandi nama jiraachaa so garuu sababa biraatiin hojjettee kana odeessa dheeqachaa namni video sadii afur hojjetee sadaqaa kun immoo akka ati fedhii yoo namni xiqqaan si ilaale akka ati fedhiin keessaa godha yoo namni baay'een si ilaale garuu qani mara yoo ati waan sirreeffataas waan gaarii dalagaas waan nama barsiisuus deemtaa garuu videoon kenna 70 torcha abbo video tu kalau tabatan kuma iba kasih ni kau Yero video ti anu rata ka milioni tu kulan tadi kan kawa hai me video bayi tindale dia cerita kan tim tu kanati kanin kesati untuni si muda ti mali muda non gari natin jetus muda no gari miti puniwana kana diversity jira kami yuatu positivas negativas ada umenu isi muda no udah nanti anak fero dulu udah tera anak fero kayak lo tuh kocak yo mau lagi sampai bawa kuni mau lagi sampai baru main nih syukuti artificial tanah jurtim syukuti artificial ta syukuti mati tina udah kau betan ini cantik isan sih kalau wani wajib cunun isan ya sama jangan beta as Eropa ini makanan nih bayar dari sini saya rano aku film action yang guna waktu mesti kali so otakan no otmar sih kali kan wondo ana siviling so polisi dah okay polisi nudu aja nudu mah harus ada kalau kamera nan berang kau pasti kamera sih mau kau ana fikir waktu wolol na deh like aweta acin syukur tuh bapak deh kakak boleh ben bora akan motor dah cara polisi siviling mesti cara terus dia maju acin berapa kali Malah ada belum fakati acin nos dewi waktu syukuti kai di sini betul kamu tak ada gajah dewi dah Nodo fel, kamu juga non sudah siap dari pakar kamu buka acara, tidak cukup dengan orang auspas ini sama malam itu. Pakar kan le original na orang galle gara. Kemudian kan artificial ada ini. Garupa organ, kamu juga organ. Main ini karena memang cara nami suku artificial karena tidak betul natural ada. Artificial kan jadi nami yang sudah ada marif non sudah sekali. Karena makanya cara beri euro kemudian. Euro ko kudan so sira ti sono operate yani civil jara hati haroji de maro kan jato din de maro fakata meti maka isi ma achi aketende bini kana foma ya disi yette tinte wato masana ne bila kana amma de ma sukuti dana kuda gata ba koiti de ma gata mun jare furengal akka furengal le attu bos gato yusda de mari fi kuma kuda kana na bodi ma kana de kuma kuda kana fa de euro kuma kuda so Gate kasi tu kunu muda tera. Muda ya ada sira. Bayan muda saya baca garu kana jarada kabaran le semua film orang muda mah juru. Nama wadole polisi muka player. Polisi muka player sanu anak satem sih so tarik sanu tahu wala sani you. Mah jarada dari jarada arti so nu jarada arti wo. Jarada arti wo saya sadar. Sadi Roma arti deh. Jalan arti cara oleh orang beda nih. Jalan arti di sekarang ada mungkin original di oleh orang. Ya, bias ya dia sudah lupa cuma misalnya letiko, shisho, hunda kesan itu. Kita menurut oleh TV ini nomor tiga ini cara semua mereka, semua oleh TV ini grup ini kebetulan semua ini cara waktu tak toko nasional dia bika. Ya, roti ame hoti tole hundu busy dah jauh fit ini. وليت تلفني منين تبنا جميع بدين كنا شراسي فاكين نمو تجلتي فتشو بربادو or وانت دبرسو بربادو هجراتي الجرا
namoonni galateeffachuu barbaadu yoo galatarraa kan ka'u jechaadha. Nama baay'ee galateeffachuun barbaada. Garuu waa'ee karaa fiilmii yookaan akkamitti akkas ka'uu barbaade kana irraa jechaadha. Galateeffachuun namni barbaadu tokko jira. Jechaan ijoollee walii hojjedhu malee jara akkuma jirtu dhiisee namni tokko sii galee yoo dhuguma jaalalli qabaate dhuguma akka ati bakka tokko hingeetu akka sii qabaatu dirqama wal bira jiraachuu qabda. Eessa yoo wajjin fakkaatu garuu si gargaaruu danda'an sun akka inni akka ati bakka wayii geetu jechaadha. Namni gargaaru jechaadha. Hiriyaa kee Jamaal Khalil jedhamu jira as jiratu Switzerland jiraata. Switzerland biyya wal harkaa fakkaatti. Bicha shivaayis jira taasii kana jechaadha. So isa baay'ee galateeffadha. Kan dhugaa galateef bakka namni akka ani moraaliin keessoo ganna deebiin kan tokko bakka tokko hin geetaa scriptii na barreessaa yaada isa naa fida. Yoo ani waan tokko yoo hojjetu sochii mari'adha. Kana marra na jabeessaa abboon dhiisuu irra jiruun hin dhiistuuni. Wallahi bila ana cara kan bakka sana ga'u ka wanni ta'u cara isa maaliifi wannan tokko ta'e marsi galee namni wayin yeroo takkaan ol ka'ee waan guddaa ga'u hin jiru. Kara hiyyaama ta'u wala viidiyoo waraaba moobaayila waraaba ture. Kaameraa sana kan kaameraa ofii nyaata moobaayila waraabdanaa jedhee kaameraa ofii takkana xiqqoo takkan jirti waraabni moobaayila kan jirti. Ata garuu moobaayila waraabdanaa jedhee kaameraa ofii achirraa poostaa naa godhansitti. Hojjechuu qabdaa malee hojjechuu hin qabdu naan jedhu. Baay'ee murannoo godha bakka akkam eenyuma waliin jechaadha. Akkam bakka kana godhe. Amma achillee bakka guddaa yoo ga'u jechaadha isaan galateeffadha kan dhugaa jechaadha. Inshallah kan gaayaa galatoomii baay'ee galateeffadha. Baay'ee jaalladha. Gara warraas jaalladha. Achiin achi garuu warroota viidiyoo walii waraaban qorra aduu homaa hin jedhin isin hundi keessanuu baay'ee isin galateeffadha. Kaameraan walii rakkataa jiru kana fa'a amma waraabaa dhufa. Yaa dhugaa dubbachuudhaaf kaamera viidiyoo duubaan ta'een waraabaa jiru baay'ee galatoomii obboleessa koo. Atis guyyaa tokko akka fuuldura kanatti hin dhuftee intervii waliin goonu gaaffii fi deebii abdiin qaba. Nama warayyuu warra walii hojjetu baay'ee isin galateeffadha. Walii hojjennillee amma achi walii hojjennullee jechaadha. Baay'ee isin galateeffadha gara to'atuu jechaadha. Galateeffachuu qaban nama hundaa haga siin boobte jechaadha. Atis galatoomii agaasee sirraa kaatee as dhuftee gaaffii an qabuuf gaaffii daawwattoonni kan kee qabdu deebisuudhaaf dhufuun kan kee kunis jaalala atiin jaraaf qabdu jaalala isiniif qabu mul'isaa. Waan jaalala ati Subscribe godhaanii like godhaanii yaada kennaa fi jajjabeessaanii akka inni bakka guddaa ga'u godhaanii keessattuu subscribe godhaa fi ilaalaa fi kanas laalaa. Agarre kana ofii waamuu yaadne keesseetiin jira. Viidiyoo tokko nama kanamaa buustaniitiin jechaadha. Facebook irra dandeessina yoo dandeettan liinkii fuudhaa share godhaa. Keenuma yoo haa ta'u yuutuubarii baay'ee jira kan dhugaa jechaadha. Namni Oromoo yuutuubaraa beekuu dhabuu danda'a. YouTuber Oromoo baay'eetu jira kan dhugaa YouTuber Oromoo baay'ee bakka channel jira tokko waan jira. Carcar baay'ee jira. Channel ati gadhiiste tokko ka London waliin production ijoollee haaraa fartu Roza waliin production carcar baay'ee Milbaasho Oromoo Comedy Center HM Yaya Kanu Suud aboo baay'ee jira ka. Maalis na jiru akkana ideetiin isin sun ta'uu jala. Hayyi angara kiyyaan geeffadheen jira wanta si gaafadhu qabu galatoomii waan dhufteef dhugaa. Allee baay'ee si galateeffadha. Wanta dhumarratti jechuu barbaaddu jiraattee amma kan keetii waan feete jechuun ni dandeessaa. Maal jedhee jedhee dubbifte garuu wanna tokkocha wanna kan guddaatti mochaadha. Nabara jiraattee himte kan akkasitti haasoo mochaadha. Nabara jiraattee himte jechuudha. Aktara filmii eessumaa yoo chaal dubartii keessa namni tokko fara eeggisiifadhu akkasitti maaliif beekani kama dhugaa sadii eeggisiifadha kama dhugaa chaala kan filmii gumaa jaalala hojjenne chaala bakka yeroo awwalaa hanqeetee bakka si hojjettee konfirensii irratti hin beeka akka konfirensii qabdoo chaala namni tokko immoo konfirensii ofii qabatee nani sodaa dhaabee nani waan tokko bakka mara yuun ga'a isoo hojjettee chaala
Akka tokko fatatiin beekan kara kiyya. Kanaafuu caala sima dinqisiifadha. Kan walduraa si dinqisiifadha. Aktaara guddaa si dinqisiifadha. Maaliif aktaroota afaan Oromoo kan durbaan isaa caala. Ana tokko afaan Oromoo kan dhugaatti kan Itoophiyaatti makiin kanaasuma waliin. Ka Oromoo afaan Oromoo fiilmi afaan Oromoo ta'e Itoophiyaa yoo ta'u malee maaliif hin taane? Walitti dhufu kan Jarri aartiin jara wal keef waa wal guddistoo jarri kennan leeyanii tokko wal guddisa inshallah. Karaa nama si dinqisiifachuu barbaada. Bakka kana bira immoo caala waan asitti naftee ijoollee inni gara marti gaafatee gaafii namni naa qabu fechaadha. Anaallee keessaan naa dhufaatu ture caala. Qani biraas firoo fa'aa wajjin teennee waan deemnu ta'a caala gaafataas ture. Kana garuu yaada hankii qabattee niin jechaadha. Gara marti namni waan jira na gaafataara laxxaftee waan illee taa'u turte. Inni gaafa gadhiisaa turte. Achi booda namni baay'ee si gaafatee achi booda immoo na gaafattee asin yaamtee mana hankee kanatti caala istuudiyoo hankee kanatti yaamtee. Waan gaafatteef baay'ee galatoomii akka nama wal baradhu goote keessa kiyya babalee caala. Maqaan kan gootiinis laalaanii kan tokko walitti deemnee walii wajjin abdii guddaa qaba yeroo. Anis abdiin qaba waan gaarii fidii anis ni dalagaa jedhee. Waan saniitti rakkate. Waan saniitti rakkate. Waan ajaa'ati. Waan gaarii fidii anis rakkina qabu yeroo qabutti ni daleena rakkina qabu. Yaa amma dirqamaan keetii koottannaan dhufuu bichaadha. So baay'ee galatoomii Ayusha. Atis galatoomii. Hayyee hordoftoota keenyaa gaaffii deebiin keenya har'a akkanan ture hanga keessummaatti aanu ittiin qabannee deebinutti galatooma waan nu hordoftaniif gaaffii anaafis soo qabaattan riidiidha eeguu dandeettanii riidiin guyyaa tokko anas gaaffii na gabatee Banne godha malee amma ani akka kana yaamatti kanatti anillee gadhiisaa gaaffii namni si qabdu jechaadha achi booda. Hayyee galatooma yerootti aanu tagoon agarruutti yerootti aanu dammoo riidii qofa wajjin dhufu gruppii hundaa qabadheetiin dhufedhe abdiin qaba hin dhageettanii riidiitti kooshisho hundi keessanuu qophaayaa sin jaaladha bakka Saadii yoo namni tokkottu saadii yaa hundi keessanuu galatooma nageetti hayyee yerootti aanu tagoon agarruutti. Galatooma ulfaata. Galatooma waan dhufteef. Galatooma. All set.